Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyaatti dhuftanii yeroo garaagaraatti waa'ee Xmii viidiyoowwan 8 isiniif hojjedheen jira aga yoonaatti. Har'as immoo viidiyoo kan biraa fi barumsa irraa argatu jedhee kana yaadu viidiyoo kan biraan isinii qabadhee dhufe gaaffii namoota baay'ee kan ta'edhas. Kanaaf amma xumuraatti viidiyoo kana ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo har'aa keessatti kan nuti ilaallu waa'ee geemii akkasumas immoo gaambalii fi akkaataa kamiin akka nuti illee giiftii namaa kenninu maaltu akka nu barbaachisuu fi maal gochuu akka qabnudha kana isinitti argisiisu. Kanaaf amma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha. Namoonni immoo hojii kana jalqabeen jirtanii fi hojii kana jalqabuu barbaadan asuma viidiyoo amma ilaalaa jirtan jala isaarraa piroofaayilii kiyya ni tuqxu yookaan immoo loogoo kiyya ni tuqxu. Yeroo loogoo kiyya tuqxan akkanatti isinii bana. Yeroon akkanatti isinii banee asii pileelistii kan jedhu jira piroofaayilii kiyya jala jechuudha. Pileelistii isa jedhu kana ni tuqxu. Pileelistii kana yeroo tuqxan pileelistiiwwan jiran keessaa Xmiidhaaf kanan hojjedhe kophaa jira waan ta'eef isanii tuqxu isanii filattu jechuudha. Bakka kanarraa kunoo Xmii ol viidiyoo kan jedhu kana jechuudha. Kanarraa kaasin isinitti argisiisaa qo'a. Kunoo Xmii ol viidiyoo isa jedhu kana isa kana ni tuqxu jechuudha. Sana booda as keessa viidiyoon 8 jiru amma viidiyoo isa kana nan galchi 9 ta'a. Haala kanaan hojicha jalqabuu dandeessu jechuudha. Tole namni tokko giiftii namaa kennuuf akkasumas immoo gaambalii yookaan laakii isa jedhamu taphachuufis ta'ee geemii taphachuudhaaf jalqaba daayimandii qabaachuu qaba. Kanaaf isinis yookaan amistaayitiin keessan yeroo daayimandii 70,000 guute gara daayimandiitti jijjiirrachuu dandeessu. Yeroo darbeessaaf viidiyoo isiniif hojjedheen jira akkaataa kamiin akka isin jijjiirrattan jechuudha. Yookaan immoo asirraa investi gootanii daayimandii bittanii ittiin geemiis ta'ee gaambaliis gootanii daayimandii dabalataa akka isin godhatuu fi akkasumas immoo akka dabalataan argattanis gochuu danda'a jechuudha. Kunis akka fedha keessaniiti. Keessattuu namoonni intarestii geemii qabdan akkasumas immoo dabalataan galii dabalataa argachuu barbaadan geemii taphachuu fi gaambal gochuun yeroo isinii dhalatti yookaan immoo yeroo daayimandii dabalataa argattanitti giiftii ofii kennaa galii keessan guyyaa guyyaa akka dabalatan gochuu dandeessu. Eshi geemii irratti akkuma asirratti argaa jirtan namoonni asirratti wiinii gochaa jiran kun geemii taphachuudhaan 100,000 50,000 akkasumas immoo baay'eetu jira amma waan seeniifidha malee isinitti argisiisa asirratti yeroo namoonni wiinii godhan jechuudha. Kana jechuun garuu yeroo hundumaa wiinii gootu miti luus gochuunis ni jira jechuudha yookaan immoo nyaatamuun illee ni jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan amma immoo eeduu jedhee dhufeera 50,000. Kanaaf namoota wiinii godhan yeroo garaagaraatti geemiiwwan garaagaraatiin isiniif fida maqaa geemicha wajjin ishiin ammoo shinaantiidhaan goote inni immoo Xmii fuuddiidhaan godhe inni duraan immoo firuut maashiniidhaan godhe. Kanaaf geemiiwwan baay'eetu jiru jechuudha. Asirratti pilaatfoormii kanarraa akka aappii kan biraa miti geemii naannoo 27 waan akkasiitu jira. Kanaaf asirratti geemii taphachuudhaan illee galii dabalataa argachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo akkuma isinitti himee gaambal gochuudhaanis galii dabalataa argachuu dandeessu. Namoonni immoo daayimandii bitachuu barbaadan kunoo asirra iskiriin irratti gatii daayimandii fi agamiin akka bitachuu dandeessan asirra isinii kaa'een jira. Akkasumas immoo guruupii keenya join gochuudhaan namoonni daayimandii kanaaf qarshii galchitan yookaan asirraan argachuu dandeessu yookaan immoo kunoo isinitti argisiisa eenyurraa akka bitattan piroofaayilii isaa jechuudha. Kunoo akkuma asitti argaa jirtan ID'n isaa kanadha. Mana isaa deemtanii gaafachuu dandeessu. ID kanaan search gootanii jechuudha. Leekun jedhama. Yeroo baay'ee isaarraa bitaa ejentii kiyyaadhaas. Kanaaf isaarraa bitachuu dandeessu jechuudha. Amma barbaadan daayimandii abbaa barbaadan kunoo gatiin isaas immoo akkuma gubbaa kanatti argaa jirtanidha. Birrii 300 kaastanii bitachuu dandeessu jechuudha. Birrii 200 irraa kaastanii bitachuu dandeessu. Inni kan barreessu birrii 300 irraa kaasetidha malee. Kanaaf asirratti gatii isaa ilaaluudhaan bitachuu dandeessu isiniin jedha. Kanaaf ammamii jalqabaa akkaataa kamiin namni tokko yoo daayimandii qabaate giiftii akka namaa kennuun isinitti argisiisa. Ittaansee immoo laakii yookaan gaambeelii akkamitti akka godhan isinitti argisiisa. Ittaansee immoo akkaataa kamiin akka nuti geemii taphannu isinitti argisiisa jechuudha. Tole jalqabatti namni tokko giiftii namaa kennu daayimandii qabaachuu qaba. Daayimandii keessanis immoo eessan seenee ilaaladha yookaan asuma kunoo bakka mallattoo giiftii kanaa isa tuquudhaan yeroo akkasii tuqxan akkanatti isinii bana. Erga isinii baneen booda anuma fakkeenyaaf daayimandii 9,000 qaba. 9,000 qabachuudha. Daayimandii 9,000 kana yoon barbaade giiftii ofii kennuu danda'a. Aappii kanarratti namni ofiifis kennuu danda'a, namaafis kennuu danda'a. Ofii kennuu yoon barbaade karaa salphaa jechuudha. Karaa salphaa isinis yeroo biraatiif akka giiftii keessa galtanillee namoonni tokko tokko nama kan biraattis yeroo argitan waan jiruuf jechuudha. Of tuqee tanaan akkasitti amma saran jira miti ofan tuqaachuudha jalqaba. Ergan of tuqeen booda mallaan jedha asirraa seendi giiftii kan jedhu naa dhufa. Seendi giiftii isa jedhu kanan tuqa. Yeroon seendi giiftii jedhee kana kun amma giiftiiwwan jiran asirratti naa baaseera.
kun akkasitti barbaadeen amma barbaada ofii kennamee alaabaa Itoophiyaa kanaan ofii kennee sin argisiisa. Duwwaa jira miti kun akkuma argaa jirtan pointiin kiyya yeroon alaabaa Itoophiyaa kana ofii kennee komboosa jedhu kana tuqxan daddabalataan ofii kennuudhaaf isin gargaara. Haala kanaan giftii ofii kennuu dandeessu jechuudha. Kun amma 1,000 ofii kenneen jira jechuudha. Tole akkaataa kamiin nama kan biraatiif kennin ammoo kan jedhu namum sana tuqxoshi kaani asirraan akka galtanii kennitan hin barbaadu asirraan jechuudha. Maaliif namni baay'een yeroo asirraan galtanii amma isinitti argisiisa. Amma fakkeenyaaf ani lakkoofsa 9 irra shijiltuuf kennuu yoon barbaade asirraa isa kana balleessuun qaba nama duwwaarra jiru jechuudha. Maaliif nama jalqaba mana kana keessa jiruuf nama lamaaf ergitu waan ta'eef karaa kanaa yoo seentan kanaaf isa kana yookaan akkasitti balleessuu qabdu diimachuun qabu jechuudha nama sanarratti. Yookaan garuu karaa salphaan garuu lakkoofsa 9 irra isa jiruufan kennuu barbaada yoo ta'e lakkoofsa 9 sana deemee nama kana tuquun qaba jechuudha. Nama kana tuqeen sana booda send giftiin jedhaan. Yeroo nama sana tuqxan immoo maal sinin jedhaa kunoo tuu ukaashaan lakkoofsa 9 irra jira akkuma argartan tuu ukaashaa jedhee sinii fida. Tuu daanii tuu nama tokko jechuudha maqaasaa. Isa kana sirriitti mirkaneeffachuu qabdu. Maaliif akkasiin asirratti nyaatamneef jechuudha. Sana booda send jettuuni sana booda as keessaa barbaadanii akka ammaatti giftii barbaadan nama sanaa kennitu jechuudha. Tole inni kan biraa immoo akkaataa kamiin gaambal goona gaambal yookaan laakii akkaataa kamiin taphanna kan jedhu isinitti argisiisu. Isaafis bakka kana mallattoo giftii kana keessa galuu dandeessu akkuma duraa isinitti himee asirra galtanii nama hundaaf taphachuu barbaadan jechuudha. Sana booda asirratti namoota barbaadan filachuu dandeessu. Amma ishii yoon barbaade ishii filachuu hin danda'a. Warra jiran hunduma filachuu hin danda'a jechuudha tokko tokkoon. Fakkeenyaaf maarii fi ofirratti taphachuun barbaade akkas nama lama irratti godheen sana booda maalan godhaa ofirrattis hin danda'ama ishii abdeet ta'eera kaleessa ofii keessan irratti gaambal gochuu dandeessu. Laakisa jedhu kana tokko erga nama filattaniin booda. Sana booda immoo laakiiwwan isaan kun amma laakiidha suura namaatiin kan jiran jiru. Kan biraas immoo fortune gift kan jedhu keessas kan jiran kun isaan kunis laakiidha. Laakii gurguddaa jechuudha 200 aga 5,000tti. Asirra immoo warri laakisa kanarra jiran immoo 50dha. Baay'een isaanii 50dha jechuudha asirra. Sana booda amma fakkeenyaaf boommaralleessa jedhu kana tuqee sada booda maalan jedhaanii seenden jedhaan. Kunoo amma nama lama irratti taphachaa jira. Kunoo daayimandiin koo asirratti 8,000 wayiidha. Hin dabalasii hin bu'asii. Kunoo akkuma harkaa jirtan jechuudha. Ammayyuu 8,000 wayi. Kunoo 8,129 ta'e. 8,134 ta'e. Amma immoo na nyaate jechuudha. 8,144 ta'e amma immoo deebisiiti immoo fudhate. So akkanatti yeroo gootan jechuudha. Yeroo inni baay'ee isinii dhale amma keessattuu yeroon baay'isuudhaan gootanidha kan inni baay'ee dhalu jechuudha. Baay'isuu yoon isiniin jedhu fakkeenyaaf laakii tuqee amma fakkeenyaaf ofan tuqa ofirratti gochuun barbaade send gift sana booda immoo asirratti laakii nama sana laakii ergan filadheen booda immoo laakiiwwan jiran keessaa tokko sanaan filadhaa. Sana booda asirratti tokko kan jedhu jira. Kana jechuun yeroo tokko jechuudha. Isa kana tuqee tanaan baay'isuu 5 jechuun 50 baay'isuu 5 jechuun 250 jechuudha. Yeroo tokkotti 250 gaambal gochuu dandeessu. Baay'isuu 10 jechuu dandeessu. Baay'isuu 77 jechuu dandeessu. Kanaaf garuu yoo isin daayimandii baay'ee qabaattanidha. Asirratti jammaraan isinitti argisiisu malee daayimandii xiqqaadhaan gaambal gochuunis geemii taphachuunis barbaachisaa miti. Garuu an amma isinumatti argisiisuudhaaf haala kamiin akka isin taphattanidha malee wanni miti jechuudha. Sana booda maal gootu jechuudha. Baay'isuu tokko baay'isuu 10 baay'isuu baay'atanii haala kanaan gochuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana sirriitti isinii dhala. Fakkeenyaaf 25 baay'isuu 250 yeroo tokko darbattanii baay'ee isinii dhaluu danda'a. Aga 5,000 aga 10,000 illee yeroo inni dhalu jira. Aga 20,000 ana 20,000 naa kennee beeka 100 ol darbadhe jechuudha. 100 yookaan kun burtukaana kanaan jechuudha. Baay'isuu son godhin iyyuu naa kennee beeka. Nama tokko irratti son taphadhu jechuudha. Kanaaf ofii keessan irratti illee akkaataa kanaan gaambal gochuu dandeessu. Haala kanaan amma fakkeenyaaf na nyaachaa jira. Neetworkiinis murteessaadha. Ishii gaambal gochuudhaaf neetworkiin qabu nama neetworkiin koo baay'ee dadhabaadha. Kanaaf jecha narraa fudhachaa jira jechuudha. Kanaaf yeroo inni isinirraa fudhate immoo maal gochuu qabdu dhaabuu qabdu jechuudha. Geemis haa ta'u gaambelii akkaataa kanaan dhaabuu qabdu jechuudha. Inni karaa salphaa haala kanaan gaambel ofii keessaniifis namaafis gochuu dandeessu jechuudha. Tole kan biraa immoo geemiin kamitti taphanna. Geemii manuma keessan keessa yookaan mana namaa keessa teessanii taphachuu dandeessu. Isaafis kun asirraa geemiiwwan mallattoon geemii yeroo dhufe geemisa jedhu kana ni tuqxu. Geemii baay'eetu jiru asirraa pilaatfoormii kanarraa. Kun asirraan fakkeenyaaf meeqatu jira 4 1 2 3 4 5 20 naannoo 20 meeqatu jira jechuudha. Naannoo 23tu jira jechuudha. Kanaaf geemiiwwan jiran keessaa ani geemiin yaalii fi hin kenna jedhee yaadu fortune slot kan jedhu kun ariifidha. Kan biraa
geemiin bahee jira jechuudha moo laakii geemistoon kan jedhu kunis ariifidha. Ximi slot kan jedhu kunis ariifidha. Geemiiwwan amma yoonaatti taphadhee argee fi ariifedha. Miami slot kan jedhu kunis ariifidha. Ximi buffalo kan jedhu kunillee ariifidha maan jedhu. እና ኦሽን አንቲ ያሰረተ ni taphadhee sin beeku hin kennus ኦሽን aantiin ኦሽን lamatu dhufe kan biraa dabalameera jechuudha. Kun haaraa dabalame ኦሽን aantiitu ture jechuudha. So geemiiwwan jiran kana keessaa taphachuu dandeessu jechuudha. Geemiin baay'een isaanii immoo fakkeenyaaf fortune slot irra galee isinitti agarsiisu. Spin gochuudha. Piroosesiin qabu jechuudha. Spin gochuun isiniin jedhu amma ittiin taphattan ilaaltu sana booda spin gochuudha. Jiru geemiin akkas gimmitiidhaan gootanii kanatu baay'ee jettanis jiru garuu baay'een geemii amma isinitti agarsiisee kuni garuu slot spin gootu. Amma ittiin taphattan murteessitu sana booda spin. Neetworkiin qaba argaa jirtu kun neetworkiin kiyya banuudhaaf illee ni tura. Isinitti agarsiisu malee na nyaachuu danda'a jechuudha. Yeroo neetworkiin qabnetti na nyaachuu isin nyaata isinillee garuu anamma neetworkii waan hin qabneef baay'ee turaa jira akkuma argaa jirtan jechuudha. Baay'ee tureenyaa bane erga naa baneen booda ishee amma gubbaa kanatti 1755 afuri kana ni qabudha. Kan isin argitan jirtan jechuudha. Diamond ni qabudha jechuudha. Diamond akkasiitiin geemii seenuun hin barbaachisu jemmal garuu isinuma taphisuudhaafidha. Viidiyoo hojjechuu waan qabuuf jechuudha. Asirratti immoo kan amma isin ittiin taphattanidha jechuudha. Kana hir'isuus dabaluus ni dandeessu. Amma 500 irra jiramte 500 irraa mallattoo hir'isuu kana tuqxan dhibbaadha. Inni xiqqaan dhibbaan taphachuu dandeessu asirratti. Inni guddaan immoo haga 10,000 taphachuu dandeessu jechuudha. Maaksimaam irra yoo gootan. Maaksimaamiin 10,000 spin gochuu dandeessu. 10,000 spin gochaa immoo guddaa isinii dhala. Kun haga dabalaa deemtan asirratti gubbaarratti illee isinitti agarsiisa. Hagam akka isinii kennu. 10,000 yeroo taphattanitti jechuudha. 10,000 yeroo spin gootanitti inni xiqqaan inni isinii kennuu danda'u haga 40,000tti. Inni guddaan garuu miiliyoona 1,000 wayii jechuudha. Isa guddaa akkasitti isinii kennuu danda'a jechuudha asirratti. Baay'ee ariifidha akkasitti isinii kenninaan garuu isa akkasitti taphachuudhaaf guyyaa tokko daayimandii guddaa qabaachuu qabdu jechuudha. So anamma fakkeenyaaf 100 immoo yeroo taphattan hagam isinii kennuu danda'a. 100 osoo taphattan jechuudha. Neetworkiitu qabaa jira jijjiiraan jiru yeroo jijjiiran isin agarsiisa. Sana booda maal gootu asirratti spin kan jedhu kana ni tuqxu. Spin kan jedhu kana tuqxu jechuudha. Kun akkatti yeroo spin gootan wanti wal fakkaataa wayii yeroo ishiin dhuftedha kan inni isinii kennu. Akkuma isinitti hime neetworkiin qaban waan ta'eef na nyaata. 30 naa kenne 130. Baay'ee miti. Harkisanii neetworkiin qaban neetworkii sun qabaadhee in tura yeroo dhuma akkas fiduudhaaf iyyuu kun amma 850 naa kenne. So amma meeqatti deebi'eera jechuudha. 800 deebi'eera jechuudha. Yeroo akkasitti amma guddaa isinii kennaa deemu walitti daddabalee yoo guddaa isinii kenne jechuudha. Kun asirratti immoo isaan kun biingoonni jedhu kun yeroo achi keessa guute jechuudha. Wanni godhu kun isaan kun yeroo guutan jaakbootiin isaa wanni guddaa isinii kennuu danda'a. Amma asirratti walitti qabamanii wal fakkaataa asirratti amma lama tafee fi bakka kana lamaan irratti yeroo dhufanii galan jechuudha. Asiif asirratti yeroo dhufanii galan isinii kennaa jechuudha. Amma ta'e walitti qabee akkasiin ittiin taphachaa jirtaniin ilaalee amma dhibbaan taphachuu ta'e asirratti 1,000 waan akkasii isinii kennuu danda'a. Tole nan bahee akka carraa ta'e tuqeeni. Tole fortune slotiin akkasidha. Baay'een isaanii kanumadha bakka geemii kan biraas yoo dabalee isinitti agarsiise sanumadha. Stilaakii istoonii isinitti agarsiisu. Baay'een geemii spin gochuudha malee wanti isin wanni gootan hin jiru. Fakkeenyaaf asirratti fiishiin ajjeesuu gaafata. Namoonni aappii kan biraa irratti tapha fiishii dandeessan asirratti sallee taphachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argaa jirtan neetworkiin qabu ishee baay'ee tura banuudhaaf yeroo neetworkii qabutti dafiituma bana. Amma neetworkii waan hin qabneef hin tura akkasitti argaa jirtu. Kun amma naabanii jira. Kanaaf aappii kana irratti yeroo geemii taphattan walitti aansee keessatti yeroo 3 walitti aansee guddaa isin kenne yeroo sana bahuu dandeessu jechuudha. Tole asirratti fakkeenyaaf amma kun immoo 10 irraa kaatanii taphachuu dandeessu. 10 irraa kaatanii spin gochuu dandeessu jechuudha. Amma kun asitti akka argartan 7,000 wayii qaba. Sana booda amma ittiin taphadhuun murteessaa jechuudha. Jalqaba mee kana dhibbumarraan kaa'aa dhibbumarra sitti agarsiisa jechuudha. Kun 500 fa'aa yeroo taphatan
Agaa ani 500 aga 10,000 fi isaan olii wiin godhee beeka kanarratti. Ani nama 500 1,000 nusu taphatu 1,400 wayii immoo wiin godhee sinan beeka jechuudha kanarratti na sinii kennanni kun. Sana booda asirratti kuyiik isheettu kun akkasitti yoo jiraate bifa aroongaadiitti bane yoo jiraate dafee akka naannoo godha. Carraa daftan argachuu keessan jira jechuudha. Kun yeroo baay'ee namoota haaraadhaaf osoo kuyiikii irra gochuu baatanii akkaataa kanaan godhessitanii taphattanii gaariidha deeyyaadha. Sana booda maal gootu start kan jedhu kana tuqxu. Yeroo start kan jedhu kana tuqxu wal fakkaataa walitti aanaan 3 yoo dhufedha kan inni isinii kennu. Baay'isuun inni fuuldura kanaan mul'atu immoo baay'isuus achirra jiruutiin isinii kenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti osoo wal fakkaataan 3 dhufee baay'isuu 10tiin naa kenna jechuudha. Wiilisin jettuun kun immoo yeroo dhufte gidduu kana teesse immoo asirratti kun naanna'ee jechuudha. Naanna'aa dhufee gidduu. Naanna'ee aga 100 aga 500 isinii kennuu danda'a. Yeroo isin dhibbaan taphattanitti immoo xiqqoo kenna yeroo baay'ee dhibbaan osoo taphattanii aga 1,000 aga 500 aga 2,000 waan akkasii kenna. Na agi isin ittiin taphattan murteessaadha jechuudha. Sana booda ammas kun start kan jedhu kana gootu yeroo taphattanii jechuudha. Start gochuudha. Bakka spiin godhee tofuma naanna'aa kun neetworkiin kun jiru qabee gadhiisa jechuudha. Akkas deddeebisee nyaata taanaan maal gootu jechuudha keessaa baatu jechuudha. Amma naa kenneera 280 naa kenne argitanii 220dha kan inni naa kenne baay'isuu 2 ta'ee 280 naa kenne jechuudha. Kanaaf akkasittidha kan inni isinii kennu. Neetworkii gaarii qabaannaan keessattuu namoonni neetworkii gaarii qabdan kun amma dhibboma kuwii wal fakkaata yoo dhufe 100 isinii kenna. Diddiimtuu wayii wal fakkaatu yoo dhufte garuu guddaa isinii kenna ishee. Kun ammoo 200 naa kenne. Bakka kiyyatti deebi'eera amma yoon barbaade ba'uu danda'a. So amma neetworkii isin qabu waan ta'eefanii isin namoonni neetworkii qabaadanii fi keessattuu intarestii geemii warri qabdan taphachuu dandeessu. Maaliif guddaa wiin gochuu waan dandeessaniif jechuudha. Na kana fakkaata geemiiwwan baay'een isaanii kanumadha. Kireezii fiishingii xiqqoo ishee adda ta'uu danda'ani. Kireezii fiishingiin namoonni fiishingii taphachuudhaaf wanni isaa qabdan jechuudha. Keessattuu aappiiwwan kan biraa irratti namoonni taphatan asirrattis fiishingiin keessattuu daa'imman guddaa qabatanii neetworkii gaarii qabatanii sa'aatii filattanii seenan guddaa itti wiin gootu ishee. Kunoo hanqii neetworkiin hin jiru baay'ee tura. Kanaaf tole erga fiishingii irra simtanii sagalee balleessuudhaaf kunoo bakka kanarra mallattoo xiyyaa jirtu kana ni tuqxu. Sagaleen isaa akkasuma deemaa jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda asirraa siitingii kan jedhu kana tuqxanii argitanii neetworkiin kun jiru baay'ee kanumallee banuudhaaf baay'ee tura. Amma boosiitu dhufe. Kun haala kanaan sagaleen akkasiin hin jeeqne namas akka hin jeeqne gochuu dandeessu. Sana booda asirratti jala kanarraa maaltu jira? Asirratti ammas hin qabdanidha. Bakka kanarratti immoo ammas ittiin taphattanidha. Pilaas yoo gootan hin dabaltu jechuudha amma ittiin taphattan. Kun akkasitti pilaas gochaa dabaluu dandeessu, hir'isuu dandeessu, dhibbarraa kaataniin ittiin rukutuu dandeessu jechuudha. Kan biraa as bakka kanarraa kan jiru immoo bakka kanarraa ofiisaatiif akkasiin rukutuu barbaadan isa kana filattu. Kun ammanni kun ajjeeseera natti fakkaata. Normaaliin ajjeesanii laaki. Nama kan biraa taphachaa jiru gubbaa kanarraa. Sana booda kun asirraan akkasitti. Nyaate. Erga isa kana tuqxaniin booda isa kana ofumaaf rukutaa isin jalaanna. Kanaaf daftanii kan biraa isa keessattuu neetworkiin qabda yoo ta'e isa guddaarra jijjiiruu qabdu jechuudha. Isa xiqqaatti akka ta'u wanni ta'uu dandeessu. Isaan gurguddaa kun yoo isinii du'an garuu baay'ee isinii kenna. Baay'ee isinii kenna isa guddaadhaan jechuudha. Akka isa kaanii miti immoo deddeebi'ee dhufa immoo gurguddaan kun iyyuu deddeebi'ee dhufa. Normaalii ajjeeseera natti fakkaata. Namni taphachaa jiru kun maaliif dhaabbatee jira? Miika kenneef 4,000 kenneef. Kanaaf haala kanaan taphachuu dandeessu ishee. Argitanii dhibbaan taphachaa 4,000 3,000 waan akkasiitidha kan isiniif kennu yeroo ajjeestanitti illee. Na kanadha akka ofii isinii ajjeessu gochuu dandeessu akkuma isinitti argisiise. Ofii keessanis immoo yoo barbaadan akkasitti rurrukutaa ofumaaf ajjeesuu ni dandeessu ishee. Kun amma 3,000 naa kennanillee akkuma argaa jirtanii. Haala kanaan ofiif rurrukutaallee ajjeesaa taphachuu ni danda'ama. Amma yeroo isaan akkasii dhufan kun 10,000 qaqqabeen jira.
akkuma salphaatti jechuudhaan illeedha 800 irraa kaasee 800 irraa kaasee 700 irraa kaasee garuu neetworkii waan hin qabneef an amma nan ba'a yeroo akkas wiingoosan immoo maal gootu of tuqxaniiti an amma tirfii argadheera mitiire kanaaf tirfii koo maalan godha jechuudha ofirratti giftii kenna jechuudha kun haala kanaan alaabaa Itoophiyaa ofii kennitu jechuudha suu haala kanaan geemii taphattu geemiiwwan baay'een isaa wal fakkaataadha garuu sirriitti ilaalaa jalatti amma ittiin taphattan akkuma isinitti argisi amma ittiin taphattan sirriitti ilaalaa shi namoonni baay'een kan isaan dogoggoran amma ittiin taphatan waan hin godhan waan ta'eef callisanii ittiin bakka ispiin godhu amma 5,000 qabaattanii inni 5,000 irraa isin jalaa kaa'eera taanaan xaxxi yeroo tokkotti akka akkas hin taaneef sirriitti ilaalaa shi kunoo laalaa bakka kanarraa sirriitti ilaaladha amma qabdan bakka kanarraa amma ittiin taphattan mallattoon pilaasii fi mallattoon hir'isuu kun bira jiraanaan amma isin ittiin hir'isuu qabdu jechuudha hir'isuu fi dabaluu dandeessu jechuudha so akkaataa kanaan hir'isuu dabaluu fakkeenyaaf kun aga 50,000tti ittiin spiin gochuu dandeessu dhibbaan immoo spiin gochaa kun spiin osoo gootanii guddaa isinii kennuu danda'a isin nyaachuus danda'a neetworkiin garuu murteessaadha yeroo neetworkii gaarii qabdanitti taphadha anammaan keessatti yeroo irra deddeebi'ee isin jalaa fudhachaa irra taanaan ba'uuyyuu qabdu kunoo garuu amma akka carraa ta'e ana 600 kenna yeroo tokkotti keessattuu eksimis lootiin kun baay'ee ariifidha namoota haaraadhaaf kana taphadha isheen baay'ee ariifidha kun hin kennite namoota keessattuu haaraa seenaniif neetworkii gaarii qabaannaan hin kenna innaa isinii kennee akkuma isinitti himedha yeroo isinii kennetti giiftii ofii kennuu hin dagatinaa daftanii keessaa ba'uu hin dagatinaa innaa haala kanaan taphataman isiniin jedha namoonni sabiskiraayib nan godhin jirtan ammallee sabiskiraayib nan godha yeroo itti aanutis viidiyoowwan garaagaraa amma waa'ee aappii kanaa qofa miti garuu kana booda waa'ee yuutuubii keessattuu namoonni baay'een yuutuubii nuuf hojjedhochaa jirtu waan ta'eef yuutuubii haala kamiin akka nuti hojjennuu fi damni monitaayiz ta'uudhaafis immoo haala kamiin akka nuti gochuu qabnu itti yaadaan jira waan ta'eef kanaaf sabiskiraayib na gochuu hin dagatinaa yaada keessanis koomentii irra naaf kaa'uu hin dagatinaa galatooma.